Suuraaleen akkasii dhiyoo kana gara TikTok fi YouTube, social media, gara Facebook hedduutti trendii ta'anii viiraal bahaa jiran hojjechuu barbaaddu. Akka fakkeenyaatti suuraa kanaa fi isa kana jechuudha. Namoonni hedduun gara TikTokiin fa'a edit godhanii ittiin gallakkisanii view gara miliyoona hedduu argataa jiranii. Namoonni websaayitii irratti hojjetamu suuraa kana eessaan edit goona jedhanii cinqamaa turanis jiru. Step isaa mee gara itti deemnetti ma waliin haa laallu. Qabarratti suuraa edit gochuu barbaadu san qopheeffattu. Erga suuraa sana qopheeffatteen booda kallattumaan gara appilikeeshinii kanaatti galtu. Appilikeeshinii maqaan isaa Gemini jedhama. Gemini namoonni fayyadamuu barbaadan websaayitii ilaalis ni jira, achirra galtanii fayyadamuu dandeessu. Kallattumaan gara appilikeeshinaatti galla. San booda mallattoo ida'uu kanatti guuta. Erga mallattoo ida'uutti guuteen booda galarii keessa galtu. Galarii keessaa suuraa siif ta'u filatta. Amma akka fakkeenyaatti suuraa Ministeera Muummee Biyya Ahmad kanaan inni hojjedha. San booda danii irratti godha. Erga akkasitiin suuraan deemee irratti upload ta'een booda kallattumaan barreeffamaan isaa kanaan ajaju. Sanaan ajajadha asirratti. Barreeffama duraan barreeffadheen qaba. Isa suuraatiin paste godha jechuudha. Namoonni akkasittiin illee gara fuulduraatti ajjettanii barreeffama kana kallattiin argachuu barbaadan komentii jala siifin godha. Komentii jala argachuu dandeessu. San booda kanaalicha illee manumaan subscribe, like, share gochuun dagatinaa jechuu barbaada. Eega akkasittiin qopheeffanneen booda send irratti goona mallattoo kana kallattumaan xinoo ture ajajii fida jechuudha. Akka akkasittiin piroosaa adeemu obsineeyna. San booda bifa kanaan qopheessee xumuree fidaa jechuudha. Ergasiin booda kallattiin itti buutu daawulood isa jedhu san gubbarra kan jiru sanatti buutu daawulood gootanii seef godhattu. Egaa tiipiiwwan akkasii kan isinitti tolu yoo ta'e lakkoofsa akka koomentiirra nu barreessaa. Nus gara fuulduraatti tiipiiwwan biraatiin qabannee kan dhufnu ta'a. Galatoomaa.